Yeroo baay'ee gaaffii isin gaafattanii kun akkuma gubbaarratti argaa jirtan kana rifeensa adda gubbaarraatiin luqqa'uu fi buqqa'u kana akkamitti tiriitii gochuu dandeenya yookaan immoo isa deebisuu dandeenya? Nuti dheerina hin barbaannu bakkuma jirutti duubaanis fuulduraanis ta'e walakkaarraanis guutuu fi walqixxaataa ta'e akkasumallee yabbinni isaa dabalee bakkuma jirutti rifeensa fayya buleessa qabaachuu barbaanna malee dheerina hin barbaannu warri jettan guutummaa guutuutti turtii keessan viidiyoo kana wajjin godhaa deebii argattu. Bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u faamilii kee beekumsaalee akkam jirtu nagaa keessanii ani jira galata waaqayyoo guyyaa har'aas immoo akkuma argitan kanaa deebi'ee dhufiitiin jira isinis immoo har'as warri taatan warris immoo faamilii kee turtan hundi keessan baga nagaa dhuftanii isiniin jecha har'a kanas egaa maal qabattee dhufte yoo kan jettanidha ta'e har'a akka isinitti hin taane jalqabarratti dubbachuu yaaleera. Innis immoo gaaffii keessa yeroo dheeraati gaaffiin sun rifeensa dheeraa osoo hin taane rifeensa fuulduraanis duubaanis ta'e walakkaarratti dhume kana sumamee bareedaa ta'e yabbinni isaas dabalee bakkuma jirutti guutuu ta'e akka nuuf turu yookaan rifeensa fayya buleessa ta'e barbaanna. Isa kanaaf immoo maal gochuu qabna warra jettanii yoo gaaffii keessaniif deebii argachuu kan barbaadanidha rifeensa keessan wallaannachuu kan barbaadan yookaan tiriitimentii kennuu kan barbaadanidha yoo ta'e wanti isinirraa eegamu jiraate turtii keessan aga xumura viidiyoo kanaatti na waliin godhaa isiniin jaha inni kan biraani murteessaan akkaataatti fayyadamaa keessanii fi akkasumallee wanti dogoggortan yoo jiraate yeroo baay'ee isa kanallee sirreeffachuu qabdu. Akkasuma immoo viidiyoo guyyaa lamaan dura gadhiiserraatii akkasiin baratta waan hin barbaaduu fi anis immoo irraa baradha isinillee akkasii jechuudha. Argitanii jirtu yoo ta'e mucayyoon mana madaamii keessatoo jirtu madaamiin koo waan ta'e fiddeenaaf kennite isa fuudhee gaafa mataatti dibaadhu rifeensi koo akkasina jalaa ta'ee jette. Kana jechuun bakka ittiin deeggarus nan qabaa bakka ittiin mormus nan qabaa jechuudha. Tokkoffaarratti madaamonni tokko baay'ee cakkanu ilaalcha adda ta'e wayii tokko namaa qabu haa ta'u malee yootuma kun jiru jechuudha hundumti keenya nutti tolee nu mijatee yeroo nurraa hafee qabaannee osoo hin taane yoo nan jiraadhe wanti hundumtuu jiraata yoon jiraadhe kaayyoo koo biraan qaqqabuu hin danda'a jechuurraan ciniinnannee yeroo riba keenyarraallee kunniitu jechuudha kan nuti wantoota tokko nu ilaallatan yookaan immoo isaan nu barbaachisan kan nuti godhachuutti jirru keessattuu nuti dubartoonni wanta baay'eetu nurraati nama xayyabsiisa kabaja nama dhowwataa jechuudha. Namni ittiin kan nu cokkonu yookaan kabajatti nu dhowwatu karaa nurraa cabsatu funyaan nuti qabatu waan baay'eetu jira. Inni kun immoo haga fayyaa taatetti haga sammuun kee waa yaaduu danda'utti waa'ee mataa keetii itti gaafatamummaa kan fudhatu waa'ee mataa keetiif tiriitimentii gahaa kan kennu waa'ee mataa keetii gargochuu kan danda'u si mataa keetii jechuudha malee akkas biyya namaa keessatti hagamayyoo jabaateyyuu hagamayyoo mirarrisi jedhayyuu akkasitti akka du'a yookaan immoo isa akka waan achi geetame akka gaarbachii waan keessa bu'e wayiitti akkas baalaatti of ilaaluuni baay'ee ilaalcha gadi bu'a nama biratti illee kabaja kan namaan kennine ofiifillee jechuudha. Guutummaa guutuutti wanta cigaasiisaa fi nama xayyabsiisu kanaafuu qimamonni mana madaamii keessa tokkoffaarratti hidhaatii ofii qulqullina ofii eeggachuun nama birattis ta'e ofii keetii fi kabaja sitti godhaa jechuudha. Yoo ati kabaja ofiif kennite namni si kabaja. Yoo ati ilaalcha gaarii ofiif qabaatte iddoo gaarii yookaan daraja gaarii of keesse namnillee achitti si ilaalaa jechuudha. Wantumati ofiif gootu sana namnillee si godha si duuba deeme. Kanaafuu qimamonni mana madaamii keessa ana madaamiin koo akkasina gootee nu hunduma keenyayyuu madaamiin qabdi shaaworiin hin galchitu. Nu hunduma keenyayyuu madaamiin qabdi mataa nurraan sirreessitu nurraan filtu. Nu hunduma keenyayyuu shaamboo bittee saamunaa bittee miila kee akkasitti soofii fuula kee akkasitti soofii maalii kee akkasitti sirreeffadhu hin jettu. Yeroo itti ati dubartii waan ta'eef dubartii wanta baay'eetu barbaachisa miti jedhanii beektu. Kana yeroo kana godhattu yeroo mataa sirreeffattu yeroo shaaworii galtu yeroo maal gootu jettee wanti isheen sa'aatii adda irratti guuttee nu kennite hin qabdu. Nu hunduma keenyaaf jechuudha. Kana kan goonu hirriba keenyarraa yeroo hirriba keenyarraa kunniitu. Ijoolleen tokko anu narrafa anu akkas hin ta'e nan dadhabe duddi na citee miilli na citee garaan na kutee jettu. Yeroo sana immoo adeemsa keessa tokkoffaa sidaatiin fi mana namaa keessatti biyya namaa keessatti baay'ee murteessaadha. Inni kan biraan immoo
Har'as akkasii borus akkasii adeemsa keessa baay'ee of jibbaa akkasii dabbaru haalli hundumtuu akkasii jibbisiisuu fi akkasitti dukkanaa'u ta'a kan deemu akkasumallee dulluma yeroo malee kan namatti fidu waan akkasii of gaggatuu kanaa jechuudha isinii galee. Kanaafuu ishee kana sirreeffadhaa isiniin jaa yoo warri isinitti baay'ise dhiifama naa godha warri haaraa taatan immoo sapiliis sabiskiraayib gochuun irraanfatina laayikii godhaa waan jedhu hin jirtan. Mee har'a laayikii godhaa jechuun aniisa isin immoo waanuma keessan jiru. Godhaa isiniin jechuu barbaadini haga xumuraatti na waliin tura. Har'a kana qimamii baay'ee bareedduu xafaatii taate tokko akkamittiin akka isheen qibaatii hojjette qibaatiin sun immoo isaa akkuma isiniin jedhee jalqaba irratti isinii kaasee gaaffii keessaniif deebii kan ta'u rifeensa adda gubbaarraan dhume kan abbatii kan ciccitu kan immoo akkasumallee bubuqqa'u yeroo filamu kan goggoguu fi xiyyoon isaa cibrarra jedhee kan nama jibbisiisuudhaa fi akkamittiin akka qibaatii baay'ee salphaatii mana keessan keessa qibaatii sana baay'ise wayi namoota baay'eetu of biraa qabu kan immoo haala salphaatiin bitachuu danda'a kan itti amanu qibaatii baay'ee bareedaa ta'e waliin hojjechuuf deemnaa ani diiteelii isaa achi keessa maaltu akka jiru maaltu akka itti dabalamee akkam akka ta'e hagam akka ture hagamitti akka ofirratti dibanii hagamittiin akka miiccatan guutuutti anatu isinii ibsa. Isin immoo jalqabaa haga xumuraatti akkuma isiniin jedhee sabrii godhadhaa obsa godhadhaa yeroo keessaniif jecha eenyummaa keessaniif jecha daqiiqaa muraasatti fayyadamaati. Haga miidiyaa namaa jala deemtanii laayikii gootanii taap gootanii bilbila lamaatiin akka namaa maal isiniin jedha waanni akka nama arbii dha'u moo akka nama kiiboordii wayii rukutu wayii harka lamaatiin namoota warra nama arrabsan warra gamaa gamanaa zariitiin maaliitiin warra aadaa malee warra duudhaa maal kan walitti fuudhanii akkam jeesanitti maal akkan jedhuun beeku jalateessan ela kun waan bilbila namaan taftafsii godhee bilbila meeqaan taftafsii godhee nama meeqatti taftafsii godhee gadi taa'eeti kan kee kan mana kee waa'ee rifeensa kee waa'ee mataa kee waa'ee eenyummaa kee taaf godhe sii galee waa'ee mataa kee taaf godhi. Kanaafuu turtii keessa naga xumuraatti na waliin godha eessayyuu hin deemina akkasiin itti gammaddan akkasiin jaallattan deebii kootti akkasiin naan jettan shakkiin qabu kottaa gara sana deemna. Kunuunka akkuma asirratti argaa jirtan wantoota nu barbaachisan qopheeffannaa warra bitattaniifis ta'e gaafa bitattan qibaatiiwwan akkamii of keessaa qabuun bitadhe gaariidha na fayyada kan jedhu akkasumallee warri mana keessatti hojjetattan akkamittiin akka hojjetattanii fi maal akka walitti miksii gootanii hojjetattanii waa'ee qurunfudii roosmerii irraa dubbanii fennuu maalii fi wanti kun waan baay'ee bareedaaf jaallatamaa ta'e akkasuma hindoonni illee waan kanarratti baay'ee hojjetu qibaatiin biyya hindiitii dhufullee kanarraa kan hojjetamu jechuudha. Qurunfudiin baay'ee barbaachisaa waan ta'eef kun akkuma sitti argitanii qurunfudii keenya haala kanaatiin mooyyeettis tumuu dandeenya daakus dandeenya isaa yookaan otoo hin caccabsiinis itti fayyadamuu dandeenya rakkoo hin qabu. Kun haala kanaatiin xiqqoo mooyyeetti haala akkasittiin tumuu dandeessu yookaan immoo maashinitti daakuu dandeessu itti aansuun immoo isaa kun roosmerii gogaas ta'e fireeshis ta'e akkuma qabaattanitti yoo ji'aasaas ta'e yookaan fireeshii ta'e isallee caqacaquu dandeessu yookaan immoo akkasumatti ibsuu dandeessu kun gogaas haala kanaatiin tumna jechuudha mooyyeetti baay'ee isaa otoo hin taane barbaaddan immoo paawudarii illee gochuu dandeessu kan daakuu akka hinnaatti jechuudha inni sun immoo baay'ee bareeda yookaan kanaan oliitti garuu akka barbaaddanitti fayyadamtan rakkoo hin qabu. Isa booda erga haala kanaan tumni qopheessinee booda qodaa akkasitti naqannaa jechuudha. Qodaan kun qodaa cabuu qabu yookaan cabuu danda'u ta'e baay'ee gaariidha. Pilaastikii yoo ta'e rakkoo hin qabu garuu laastikiin immoo isaa paaworii as keessa jiru yookaan humni isaa akka dadhabu yookaan akka keessaa dhumu taasisa garuu wanta akkasii kun yeroo dheeraa fi akka turu akkasumallee qibaatii bareedaa akka ta'u gargaara jechuudha qodaan akkasii. Isa kana immoo isaa waan madaamonni waan akkasiis wantoota tokko itti bitanii fidu waan ta'eef isa sana fuutanii miccanii ol kaawwachuu dandeessu. Isa booda qibaatii mana keessan keessa jiru kan qabdan itti dabalachuu fakkeenyaaf kun koostar ooyiliidha. Koostar ooyilii nun hin beekne jirtanii baay'ee isaa qabdu qabamoonni madaamii garuu akkaataa itti fayyadamaatu isin rakkisa. Isa booda immoo kun vaaziliiniin illee na jira. Vaaziliinii fasaashii isaa akkasuma qibaatiin kokonaatii illee ni jira jechuudha. Sirriitti ilaalaa bakka kanatti isin fayyada waan ta'eef isa booda qibaatii vaaziliinii fuunee gaditti naqannaa jechuudha. Haala kanaatiin itti naqattanii hamma siin gahu qodaan kun guddaadha. Yeroo baay'isanii hojjetattanis yeroo dheeraa siin gaha torbanii jiru tokko lamoo itti fayyadamtan
qodaa xiqqootti soofayya qopheeffataa irraa kan qabu isa kana isintu murteeffata. Isa booda ammoo kuni qibaatii kokonaatiiti jechuudha. Hunduma isaa bakka tokkotti walitti daballeetu miksii gochuu qabna. Kun amma kanallee amma singoo isintu beeka. Kun akkasirratti argaatan amma kana adiidha. Wanumti tokkoyyuu mul'achaa hin jiru. Akka dhumaatti ilaala akkam ta'a booda hin danfamuu, hin gubamuu, hin qorramuu maal ta'a kan jedhu. Kunoo amma kana itti naqannee dhumarratti kostaadha wayilii. Yoon qabdan ta'es rakkoon qabu baasiliin itti naquu dandeessu, kokonaatii itti dabalachuu dandeessu, qibaatii itti fayyadamtan. Whatever waan qabdan irraati kan isin hojjechuu dandeessan kan qopheeffachuu dandeessan. Egaa kunoo haala kanaatiin qadaaddanii bakka sirriitti no'inee bakka sirriitti hin qorrine jidduu galeessa wayii geessanii keessitu jechuudha. Guyyaa 2-3 booda deebitanii gaafa laaltan kunoo kana fakkaataa jechuudha. Yeroo dheeraa turuu danda'a maaliif ooyilii waan ta'eef hin dabalaasha'u achi fuunii haala kanaatiin keessaa calalannaa jechuudha. Qodaa akkasiisuu qabaattan yoo rakkoo ta'e haayilaandiin isaan bishaan itti dhuganii achi keessatti isbaalachi darbatanu ni ta'a. Qodaa kanan qabu jettanii sababa ofitti hin baay'isinaa isinin jechuu barbaadeeni. Egaa qibaatii kana jechuun rifeensa kan ciccitus ta'e kan buqqa'us ta'e kan maal ta'u rifeensa rakkina kamuu qabuudhaaf furmaata guddaa yookaan immoo isaa yeroo muraasa keessatti jijjiirama fiduu kan danda'u garuu murteessaan akkaataa fayyadama keessaniiti. Tollee tokko immoo rifeensa dheeraa argitan kana yoo mana chigaa kun uumammaan rifeensa dheeraa qabdi waanuma tokko argitan akkasitti daftanii sinfinnaatu sin keessa bu'aa jechuudha. Inni rifeensa dheeraa qabus inni gabaabaa qabus bakkuma tokko oola bakkuma tokko bula gammuma tokko oola waan ta'eef haala kanaatiin fuutanii qibaatii keessan erga qopheeffatanii booda suuta jettanii torbanitti yeroo tokko yeroo lamatti fayyadamuudhaan rifeensa keessan tiriit gochuu wal'aanuu jajjabeeffachuu fuulduraanis ta'e duubaanis ta'e jijjiirama argachuudhaa fi akkaataa itti fayyadama keessanii wajjiniitiin itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaadeeni. Akkasuma immoo ani dheerina hin barbaadu garuu bakkuma jirutti rifeensa bareedaa naaf haa ta'u warri jettan wanta itti fayyadamtu sun guutummaa guutuutti seeraan kan itti fayyadamtudha yoo ta'e inuma dheeressallee isaa kan buqqa'ellee kan ciccitellee kan addarraa luqqa'e malaaxeellee kan wal caccaalellee walitti deebisaa deemaa jechuudha. Guutummaa guutuutti wal'aansa yookaan tiriitimentii gahaa ta'e kan kennu yoo fuulduraan biqilche akka dheerachaa jiru beeki. Yoo duubaanis biqilchee akka dheerachaa jiru beeki. Guutummaa guutuutti wanta itti fayyadamtu akka rifeensi kee sirriitti wal qixxaatee fireeshii ta'ee biqiluu fi dheeratuuf si fayyada jechuudha. In dheeressiini biqilchii, biqilchiini dheeressiini kukkutii buqqisii hin jedhamu. Wanti akkasii qofaatti hin jiru. Wanta itti fayyadamtu guutummaa guutuutti seera qabeessaan kan itti fayyadamtudha yoo ta'e rifeensi kee dhimma ittiin guddannee, dhimma ittiin dheerannee, dhimma ittiin biqillee, dhimma ittiin yabbannee fi sababa tokko hin qabu jechuudha. Isa kanaaf garuu sababa kan ta'u yoo jiraate siif qofaadha. Kanaafuu qimamoonni madamii mandara isiniin fayyannee fi safara isiniin fayyannee nama fayyaduudhaaf gandarra deemu miidaa nama jala deemu warra nama rabsa warra wal qeeqan warra zarmaan zariidhaan gadi wal gummisaa oolan isaan akka isaanii fi wanti sun waan badaa yoo ta'u malee hojii isaaniirra jiru. Isaan sooshaal miidiyaan dhuunfaa isaaniitti fayyadamaa jiru jechuudha. Ati kan maali jala deemta halkaniif guyyaa irriba keerraa kuttee yeroo boqonnaa kee gadi teessee maal rifeensa kee filatiin gadi teessee maal uffata kee miicatiin gadi teessee maal uffata kee sirreeffatiin. Kanaafuu sababa madaamiin godhatiina eenyummaa keessanii fi itti gaafatamummaa guddaan fudhachuu kan qabu siif qofaadha jechuudha. Kanaafuu madaamiin akkasina guutii madaamiin xurii dhiqatiin seeniin jettu baay'ee wayi. Xurii dhiqatiin rifeensa kee akkasiin godhatiin isin namni kamuu yooti cidhaatiin qabdu ta'e yooti qulqullinaan qabdu ta'e si qaffafa. Akkasumatti otoo rakkoo wayii uumamellee isheen immoo fayyaattu duuteetti fayyaattu akkas taateetti kan namaan jedhu namni waan akkasirraa ka'eetu. Siigalee otoo beebii yookaan ijoollee xiqqoo taate biyyaayyuun baatu as gahuun kee ati nama guddaa waan taate waan of dandeesseef waan waa tokko gochuu dandeessu waan hojjechuu dandeessuuf miti kana fixamantee biyya keetii baate. Kanaafuu as keessee eenyutu rifeensa sirraa miicu eenyutu sirraa filu eenyutu akka sirraa eegu eenyutu akka waasii godhuu barbaadde. Wanuma kamiyyuu yoo ta'e yoo madaamiin kee rakkina qabaatte bishaanillee jechuudha. Bishaan baay'ee tokko murteessaadha jiruuf jireenya dhala namaa keessatti.
bishaanillee shinti beetiin hin dhibu jedhee yaadan akka kootti jechuudha irra caalaan ijoolleen keenya immoo irra caalaa parsantii 75 ol ofii keessa miidhaaf irraan geessu ofii keessanii jechuudha maaltu akkasiin fayyaduuf sinin fayyaanni adda baasitanii beektanii akka ooltan nama kamii wajjin akka ooltan maal akka dubbattan isatti akka yeroo keessan fixan tokkuma waan isin beektanii qabdan gaafa rifeensa ofii jedhamu gaafa eenyummaa ofii jedhamu yeroo hin qabdan gaafa miidiyaa namaa jala deemtanii gaafa tiktookii namaa jala deemtanii gaafa waan hin taane walitti sheeraa ooltan gaafa waan hin taane irratti walitti bilbiltanii wareetiin gurra wal jallisaa gurra wal ho'isaa ooltan. Kanaafuu qibamochi gowwoominaa shawwadaminaa sinin jechuu barbaadanii guutummaa guutuutti warra rifeensi adda gubbaarraa luqqa'ee dubni dhubee fuuldura dhume guutummaa guutuutti walitti deebisee fuulduraaf duubatti jidduurratti walitti qabee rifeensaa fi yeroo gabaabaatti furmaata kan kennu kan walitti qabu kan funaanu kan biqilchuullee danda'u dheeressuullee danda'u qibaatii haala kanaatiin hojjetattanii itti rifeensa keessan akkuma obboleettiin kunis kunoo asirratti hojjetachaa jirtu godhachuu dandeessu yeroo yerootti isinin jechuu barbaadeen yaa viidiyoo kana gara xumuraatti olaaltan ta'e waan isin jettan koomentii keessan achalatti nan dhiiga akkasumallee viidiyoon kun gara xumuraatti jirti anis immoo ariifachuuttan jira waan ta'eef namni tokko gaafa sirra bahee waa tokko hojjetu waa tokko dubbatu itti fayyadamu waanuma yeroon irraa fi isinitti fakkaachuu danda'a namoonni tokko garuu taayimis goolleetti warri adiin isinillee akkasuma akkamitti akkas ta'a baluun kuni kan jedhu hillii keessa galtanii kan illee keessa galtaniitu itti fayyadamuudha kan isin qabdanii jechuudha waan nama fayyadu yoo ta'e hillii keessa galuun baay'ee nama fayyada hin fayyadu taanaan garuu karaa ofirraa jallisifachuu daandii biraa barbaaduudha otoo hin dukkanaa'in otoo aduun namatti hin hiin otoo waan biraa jaarraa biraa keessa hin galiin isinin jechuutii barbaadeen yoga kanarratti waa barattuu waa jettuu jedheetiin abdii qabaa agammaatti waan nama wajjin turtanii fi guddaa galatoomaa ulfaadha halkan yeroo raftanii shaashiitti hidhachuudhaan ganama rookaatan irraa baasuudhaan qwaaqaq jechuudhaan gara hojii keessanii deemuu dandeessu haala kanaatiin baay'ee bareedaa baay'ee lallaaffisaa baay'ee namatti tola akkasii isiniin jedhaa bakka jirtanitti nagaa ta'a baay'ee